tokkoffaan yoon ilmoo hin qabaanne nan eeyyamaaf hafuudhu yoon ilmoo argachuu hin dandeenye. Itti aansee yoon dhukkubsattuu ta'e yaani fakkeenyaaf nama dhukkubsataa ta'e waan jaarsi silaa jaartiirraa fedhu hunda guutuufi yoo hin dandeenye isin abbaa maaliiti kana jaarsa kan keessanii haadha manaa lammaffaa fuudhuu dhoowwitan kun sababni isin masaanuu jibbitanuuf maali? Mi'a asirratti koomentii barreessaa mi'a suma irratti natti ani yeroo biraayyuu isiniin eegu. Ati jaarsa kee afur fuusisi yoo si marare. Afur hin fuusise eeyyen afur fuusise. Ana wajjin 5 taati ka afur yoon fuusise 3 jedhi wali. Assalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kabajamtootaa fi jaallatamtoota kiyyaa jirtu baga jiraattanii baga nagaan dhuftanii. Egaa dhammoo maal isinii fideen dhufee silsilaagaa jedhu kana waa'ee masaanuutiin mataantii isin jedhee jira. Rafaala abbaan kee sagalee keessan gadi qabaa. Isaa rafuu qodaa irratti ni yisiisinaa. Maal dhageessan moosin? Egaa ijoollee obbolaa keetiin qasseedhaa taphadhaa hidhiin. Sagalee keessan gadi qabaa jedhiin abbaan keessan irra faaraa. Yallaa. Rafuu tokko haaraa galfatu. An ofiifan dhaqee kaasaa. Bubbee. Kee ishee ka'ee gara fiiteerraa ishee hadha hojii deemaa hin jirtu. Habiibi. Lafti sitti guyyaa hafanii waan hojii deemaa raattee lafti sitti guyyaa ka'e ishee. Qaatan qursii baasee si eegaraa. Yoo waan hojii hin jirree takka rafi qursiin turu. Ishee hubbee. Yallaa ka'e habiibi. Wayyee. وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته. قلتي الحمد لله أنا راكوتي ما إني قدمو كانوا ندوترو مالي إنجني ساعتين يا أخي ده في كتب ساعتين ولا كا ساعتين ردر بيرجع يرواتي تقلتو سنة ردر ورفتي نجاجر تمتي نجاتو كبرو في كده بالبلبون يا الله كتف جلتو ما قوي ياقوتو ولا نرجعني من سيادو دي سكا أما نفتو ده في كتو شيء وقاسي يا دير الشيء بقى خانو ما دقوف متيات لا 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 إذا مو يرواتي نفتيات وشي كم يفوده فينا كتو شيء سينيكا ساعتين دربيرة لقا بايه قلبين انتني لا تري يا داتوري مالتي لا تيدي سني فوده في كتوشي اوكي روحي انا سنجال لدا ربنا غان سيافي دو سنجال في كتباي يا ربي حمد رناك يا ربنا غان نابلج كراني ديمو يا ربي خرا خيري قديف يا الله دبين بكتي غنوباتي Nakka jawwee rafanumaan ni sila. Nkaamu. Nkii dabbo. Sabri. Kaas abbaa kee irra kursiin ba'eera. Gadi geessaas immoo himaan. Jabaadhaa kutaa gadi geessaa wajjin Afrikaa qabaa. Kaas abbaa kee. Kaa buna dhugaa jedhiin. Gudiin nu qabee jiran. Manatti hin galamu. Maal hojii galamu? Tokko durii ta'e malee amma maal manatti maal fudhama? Aloo. Salaamu alaikum. Ngalamu addammoo. Hojiin kan bultumaati. Sa'aatii kee hin darbine jechuudha sa'aatiin. Daqiiqaa 10 irra darbee. Eka daqiiqaa 10 darbuun jedhamu jechuudha moo overtime dha. Nageenyaan ammaan dura yaani overtime hojiin jiraachuu. Sa'aatiitti mana isaatti deebi'a namni. Jechuun wanti bilbilee immoo
addaan baafachuuf ani galuu fi buluu malee waa biraa waa fedheetii miti. Nagaa si gaafadhee yoo hadha galaan jirre addaan baafadhee baruufani. Nagaadha maalin ta'e sagaleen maal ta'e maa? Yaa baasaan barbaadine ani yoo dhufaaraa ta'e nan dhufaaraa yoo dhufaan jirre immoo dhufaan jiru naan jedhe kanumaa fi kan sitti bilbile. Nagaadha uumamaa tokko wanti ta'e tokko illee hin jiru. Egaa sirriidha garuu maal hojii manatti wanti si cinqu hin jiru wanti gara manaatti fiiguudhaas si cinqu maaltu jira amma? Ergasii illee malee amma maaltu jira cinqamta? Rakkoo hin qabu. Akkuma sii mijaa'etti kottu anis ajaa'ibuma qabda dhugaa rabbii ajaa'ibuma qabda maal jechuu feeteen? Hin galina abbaa koo wanti ilaalanu gisee qalbiin qara nama foolatte siluma manni nama jibbisiisa haaraa miti. Kanumaaf hin jedhe rakkoo hin qabu hin galinaa maatti fuutan manatti. Kamiifuu yeroo galtee haasofna. Nagaatti. Ammuma kana baruuf hin bilbile siluma dhimma biraatiif miti. Nagaatti bakka nagaatti. Haasaanatti hin dheeressin. Ciao. Maal hojii galta abbaa koo bulaa malee. Ijji ala laaluu jammarraan qalbii manatti hin deebitu siluma. Kan ammoo duruma hin beeka waan haaraa miti. Kanaafuu si ta'u bulii barbaaddu gale. Anis nan maladha mala koo. Gudiidha. Maalla si haaran jedhe malee yaani. Ayyaana maaltti fuudhan galootti manatti maaltu fuudhan? Yaadii dubartii kana. Kun akkanaqa gizee isiin cabdee ilmaanii wajjin mana keessatti cabdee ilmaan guddiftee mana qabdee ol kaatee mana isaa ho'iftee mana duwwaa mana gootee dhaabdee gizee isiin kaate kun kan biraa dhalaatti fidamuudhaatti yaadama. Tole waliif taanaan galtaatis. Yaa badii yoo dikkoo isa argeeraa teddeen naquun qabu dhuguma se'uu jira. Innan asirratti muufinnanii manatti hojjedhu maaltu tokko godhe siin. Masaanuu. Maqumti siin na saamu afuuran na citaa. Asaasiyyaan natti kaalaan. Afuuran na citaa. Na qufaasisaa na haxxiffachiisaa. Maquma dubartiin biraa dhufuun naan naga'e. Dubartii maalii nama gaafatan? Isa yoo dhassaa bahinni. Koo argee viidiyoo koo arguun nabu. Yaa Rabbi no TikTokiin fayyadamu jedhee jiru. Leesto. Maaliifuu balaan buuteetti? Waa'ee masaanuu haasa'e taanaan dhumateef. Hanga kutaattaan walitti deebinutti nagaatti. يا إلهي العالمين الله ربنا حسبنا